Nagaa akkam jirtu maatiiwwanii Abdii Akkaadaamii hundi keessan fayyaa keessanii nagaa jirtu akkam isinii barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa paartii sadaffaa yookiin immoo kutaa sadaffaa isinii qabadee dhiyaadheera. Ani barsiisaa Warqinaa Dayyaasin jedhama. Chaanaalii keenya kanaa fi warri haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maatii taatan viidiyoo isaa sheer laayik gochuudhaan barattoota biroo biraa akka inni qaqqabu gochuun hin dagatinaa. Akkasitiin wal barsiisuun barbaachisaadha waan ta'eef isin jenna. Guyyaa irraa kanatti part 3 grade 12 biology unit 1 applications of biology. In the part 3 we are going to see about health and well-being and also applications in biomining kan jedhaman material lamaan kana ilaalla jechuudha. Objectives of the lesson: by the end of this video you should be able to explain the production of antibiotics and vaccines from microorganisms. Xumura barnoota kanaan booda waan isin irraatii eegamu akkamittiin antibiyootikiin qorichi baakteeriyaadhaaf nuti itti gargaaramu akkasumas immoo vaaksin kan jennukin talaalliin akkamitti akka isaan maayikroorgaanizimii irraa lubbu qabeeyyii ijaan hin argamne kanarraa akkamitti akka isaan qophaa'an isaan kana kan wajjin ilaallu ta'a. List the importance of biosensors. Faayidaa biosensor kan jennu kuni inni qabu ni ilaalla. Isa kanallee isin ibsuu danda'uudhaa qabdu jechuudha. Faayidaan biosensorii kanadha jettee lafa kaa'uu danda'uudhaa qabdu. Describe the use of DNA technology in forensic science. DNA technology DNA itti gargaaramuudhaan teknooloojiin adda addaatti hojjetama. Keessumattuu yeroo ammaa kana forensic science uses the DNA technology to identify the paternity test as well as to identify the crime scene. Wanjalli tokko hojjetame, badiin tokko, dalagaan tokko nama tokko irratti hojjetame eenyutu sana hojjetee kan jedhu adda baasuudhaaf DNA qorannoo isaanii ta'a. Akkasumas immoo mucaan tokko dhalatee abbaan isaa lakkee ana miti jedhee yoo dubbate isa kan adda baasuudhaaf DNA teknooloojiin nu gargaara. Kana faayidaa isaa kana akkamitti akka inni hojiirra oolu barnoota keenya irratti kan argattan ta'a. And lastly, discuss the role of microorganisms in biomining. Biomining yookiin immoo maayikroorgaanizimii gargaaramnee meetaalii garaagaraa, sibiilota garaagaraa lafa keessaatii baafachuudhaaf kan nu gargaaru adeemsa kana ni ilaalla jechuudha. Kanaaf isaan kana irratti yaada keessan godhattanii dhaggeeffachuudhaa qabdu barnoota gaarii isiniin jenna. So in the today's part we will discuss about health and well-being. Under this we have 2 or 3 subtopics. The manufacture of antibiotics, biosensors and forensic science kan jedhu jalatti ilaalla. And under the application of biomining kan jedhu jalatti immoo isuma kana qofaatu waan tokkotu jira waan ta'eef kan ilaalla waan ta'eef yaada keessan qalbii keessan gara keenyatti godhattanii akka nu hordoftan isin affeerraa isin gaafannaa barnoota gaarii isin jenna barattoota keenya. So the first one is health and well-being. Human drugs such as insulin for diabetics, growth hormone for individuals with pituitary dwarfism, tissue plasminogen activator for heart attack, victims can be produced from microorganisms. Gama fayyaadhaan gaafa ilaallu, gama fayyaadhaan fayyaa namaa keessumaa fayyaa horii gaafa ilaallu warri nuti microorganism jennu kun yookiin biotechnology kan jennu kun baay'ee nu gargaaru jechuudha. Maal gochuudhaan insulinii fakkeenyaaf namoota dhibee sukkaaraa qabaniif insulinii oomishuudhaaf nu gargaara jechuudha. Dhibee sukkaaraa namoonni qaban insuliniin isaanii baay'ee kan keessa isaaniitti oomishamu baay'ee ni xiqqaata. Yeroo kana immoo shuugariin isaanii baay'ee ol ka'a. Dhiiga isaanii keessa kan jiru shuugariin baay'ee ol ka'a. Kun immoo amma isaan ajjeesuutti ga'uu danda'a waan ta'eef dhibee kanarraa isaan baraaruudhaaf dhibee kana wajjin yeroo dheeraa akka isaan turan gochuudhaaf waan qaamni isaanii oomishuu dadhabe kana karaa baakteeriyaa jeenetikaalii modifaayid kan ta'an baakteeriyaadhaan oomishnee jara kanaaf kennuudhaan lubbuu namoota kanaa baraaruun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf this is the importance of biotechnology in health and well-being aspect. And growth hormone for individual with pituitary dwarfism. Egaa pituitary glandiin keenya master glandiidha. Waan baay'ee nu gargaara. As keessatti growth hormone keessaa achi keessaa kan maddu keessaa tokkodha. Under the influence of pituitary gland kan maddudha. Yoo growth hormone kun nama ta'e keessatti sirriitti maddu yoo ta'e isa kana maal goone jechuudha. Karaa hormoonii kana microorganismiidhaan fayyadamnee isaan akka isaan oomishan
goonee namoota kanaaf yoo ilaalle jenne namoonni garmalee gabaaboo ta'an hojjaan isaanii akka isaan dheeratan gochuu hin danda'amu. Isaanii dwarfism kan jennu sana jechuudha. Tissue plasminogen activator for heart attack victims namoota dhibee onnee qabanii fi tissue plasminogen activator kan jedhamu inni kunis maayikirooorgaanizimii irraatii oomishamee namoota kanaaf yoo laatame jedhe namoonni kun itti fayyadamanii dhibee onnee isaanii irraatii fayyuu ni danda'u jechuudha. Not only human drugs but also animal drugs like the growth hormones animal warra kaan keessatti illee jechuudha. Isaan horii keessatti illee nama keessatti qofaatu hin ta'in growth hormone we can produce from different kinds of microorganisms. Bovine or porcine somatotropin are being produced by the fermentation of transgenic bacteria that have received the appropriate gene from human, cow or pig. Yaada kun jechuudha. Transgenic bacteria kana jiinii namarraa fudhannee, jiinii sa'a irraa fudhannee, jiinii booyyee irraa fudhannee baakteeriyaa keessa galchinee yoo jenne somatotropin kan jedhu kana nuuf produce gochuu danda'a. Isa kana immoo iddoo garaagaraatti animaalii keenya ittiin yaaluudhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaaf so genetically or transgenic bacteria is very important. The other one, okay, this is an introduction part. Let me see the manufacture of antibiotics. Akkamitti antibiyootikiin oomishama? Antibiyootik jechuun maal jechuudha? Antibiyootiks warra jennu maqaa waliigalaa qorichoota baakteeriyaa ittiin ofirraa ittisuudhaaf yookiin immoo ittiin ofirraa dhabamsiisuudhaaf gargaaru. Ittisuutu hin ta'in ofirraa dhabamsiisuudhaaf. This is for treatment, not for prevention. Antibiotics are meant for treatment of bacterial disease. Dhibeewwan baakteeriyaa ofirraa ittiin karaa ittiin hambisnu maal jedhamu antibiyootik jedhamu jechuudha. Maqaa waliigala isaaniiti. Fakkeenyaaf nam tokko yoo dhibee daranyoo sombaadhaan yookiin immoo TB'dhaan yoo qabame jedhe qorichoota kana fudhatee ittiin fayyada jechuudha. Antibiyootik jenna qorichi nuti sanaaf fayyadamnu jechuudha. Kanneen biroos akkasuma dhibeewwan garaagaraa baakteeriyaadhaan kan dhufan adeemsa kanaan ofirraatii deebisuu danda'u jechuudha. Antibiotics are complex organic compounds synthesized by microorganisms. Egaa isaan kun kan nuti irraatii oomishannu microorganismoota irraa baakteeriyaa irraa qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Fangasii irraa illee kan yookiin fangaa irraa kan qopheeffamu jira. Fakkeenyaaf penicillin the first antibiotic which was made ni ilaalla gara fuulduraa kana jira. It was made from the microorganisms mold. Most of the antibiotics we use come from bacteria or fungi that live in the soil. Antibiyootikii nuti yookiin qorichoota baakteeriyaadhaaf gargaaramu qabu. Kan isaan irraatii argaman yeroo baay'ee isarraatii dhufu from the soil, from the bacteria and fungi that live in the soil. Baakteeriyaa fi fungi biyyee keessa warra jiraatan kanarraa baay'inaan arganna jechuudha. One of the most prolific source of antibiotic is actinomycetes. Baay'ee bu'a qabeessa kan nuti irraatii oomishannu antibiyootikii actinomycetes kan jedhamu kana. Isaan kun baakteeriyaadha. These are filamentous bacteria that resemble microscopic mold fungi. Warra fangasii mold kan ta'e isa kan fakkaatan ta'anii garuu baakteeriyaa kan ta'an actinomycetes warri jennu kun qorichoota baay'ee antibiyootikii baay'ee isaan kanarraatii oomishna jechuudha. The actinomycetes by the name Streptomyces produce the antibiotic streptomycin. Fakkeenyaaf actinomycetiin baakteeriyaadha. Garee baakteeriyaa hedduu of keessaa qabatedha. Ishee keessaa tokko Streptomyces kan jedhu baakteeriyaa kana tokko fudhanneeti. Streptomyces kan jedhu baakteeriyaa kanarraa maal oomishanna? The antibiotic streptomycin can be produced. Isa kana immoo qorichoota yeroo baay'ee mana yaalaa gaafa fudhannu streptomycin kan nuufi ajajaman baakteeriyaa ittiin tiriit gochuudhaaf jechuudha. The best known antibiotic penicillin is produced by the mold fungi Penicillium and was discovered by Sir Alexander Fleming in 1928. Yeroo jalqabaadhaaf antibiyootikiin addunyaa kanarratti oomishame nama Alexander Fleming jedhamu bara 1928 kan oomishame yoo ta'u Alexander Fleming innis fangasii irraati hojjete jechuudha. Laaboraatoorii keessatti utuu yaalii geggeessaa jiru. Yaalii inni geggeessu keessatti slaayidii isaa irratti yookiin maal peetrijishii isaa irratti aggaarii sana gaafa ilaalu bakki tokko qulqulluu taatee darbe. Bakki qulqulluu taate kun maaliif qulqulluu taatee jedhee achiitii fudhatee gaafa keemikaala wayii ilaalu keemikaalli penicillin
penicillin kan jedhu argate. Ishee kana immoo maaltu fide jedhee gaafa duuba deebi'ee qoratu fangasii penicillium kan jedhuti penicillinii sana oomishee arge jechuudha. Kanaaf achumarraan maqaa ishee penicillin jedhee penicillin jedhaa waan argateef yeroo jalqabaadhaaf kan argate nama kanadha jechuudha. Egaa inni kun har'allee hojiirra oolaa jira. This penicillin since 1928 it has been used even today. Har'allee itti fayyadamaa jirra. Gosa adda addaatti jijjiirree jechuudha. Yookiin immoo modify goone. Penicillin is still an important antibiotic, but it is produced by mutant forms of the different species of penicillium. Mutant forms of penicillium from that studied by Fleming. Kan Flemingin qo'ate ergasiitii eessarraa dhufe penicilliniin kun jedhee kan inni irraa qo'ate penicilliumidha. Garuu isarraa xixiqqoo ishee different species kan ta'e by mutation kan of jijjiire jechuudha. Mutationiin alter godha genetic material tokko isa kanarraati kan xinnoo ishee kan adda ta'e kan Alexander Fleming qo'ate irraa kan adda ta'e isarraati har'a oomishni baay'een isaanii penicilliniin baay'ee oomishamaa jiru jechuudha. The different mutant forms of the fungi produce different types of penicillin. Egaa due to the mutation, sababa mutation kana kan oomishamu penicillin oomishamu achirraati adda jechuudha. Baakteeriyaa gosa adda addaadha. Gosa adda addaa kanarra penicillin gosa adda addaatti oomishama. Isaan kun immoo dhibeewwan garaagaraa dhibeen baakteeriyaa dhufanii baakteeriyaa gosa adda addaa jiru waan ta'eef gosa baay'eedha waan ta'eef gosa adda addaa kana tiriit gochuudhaaf nu gargaaru har'a gosa adda addaa baakteeriyaa adda addaa irraati gosa adda addaa fangasi adda addaa irraa fangasi adda addaa irraa gosa adda addaa oomishuudhaaf nu gargaara jechuudha. Penicillium ta'ee garuu vershinii adda addaa jechuudha. The penicillin types are chemically altered in the laboratory to make them more effective. Okay? In the laboratory, they are chemically altered to be more effective and tailor them for use with different diseases. Penicillin oomishamu kuni laboratory keessatti immoo keemikaalii akka inni jijjiiramu waa itti daddabalanii inni kun jabeenya akka inni qabaatu, humna akka inni qabaatu, more effective akka inni ta'u. Akkasumas immoo dhibee tokkoo fi sirriitti akka inni dhibee sana irraa nama fayyisuu danda'u tailor made jechuun just akka nama wayyaa namatti likkee godhe jechuudha. Akkasuma akka qoricha sana likkii dhukkuba sanaatti kan nama fayyaduu danda'u gochuu jechuudha. Akkasitiin irratti fayyadamaa jirra penicillinitti. Kanaaf penicillin baay'ee faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Ampicillin, methicillin, oxacillin are examples of the penicillin. Egaa akkuma amma armaan olitti kaasne gosa adda addaa penicillinii gosa adda addaa vershinii adda addaa oomishna jenneerra keemikaalii laaboraatoorii keessattis modify or alter gochuudhaan baakteeriyoon fangasii nuti itti fayyadamnu immoo bit genetically by mutation modified waan ta'aniif isaan kunillee kanaaf gosa adda addaa oomishna jechuudha. Fangasii tokko irraatii fangasii sanyii adda addaa irraatii ampicillin, methicillin, oxacillin kan jedhamu kan isaan kana oomishna. Isaan kun immoo they are parts of what? Penicillin. It is very effective even today. So antibiotics are the one which are made from the fungus and bacteria which lives in the soil, and especially the actinomyces are very important in production of antibiotics. Antibiotics attack bacteria in a variety of ways. Akkamittiin dhibee kana nurraa ittisuu yookiin immoo akkamittiin dhibee kana nurraati hambisuu danda'u. Akkamittiin nu fayyisuu dhibee kanarraati. Dhibee kanarraa karaa ittiin antibiyootikiin kun nu fayyisuu danda'an. Some of them disrupt the production of the cell wall. Disrupt the production of the cell wall. Cell wall malee jiraachuu hin danda'an waan ta'eef baakteeriyaan warreen dhibee kana fidanii cell wall isaanii kan akkasni hin oomishamne dhorkuudhaan jechuudha. Gara qaama keenyatti gaafa galan qaama keenya keessa galanii qorichoonni nuti liqimsinu kun qaama keenya keessa galanii baakteeriyaan nu keessa jiru sun cell wall isaa akka inni hin oomishamne dhorku jechuudha. Yeroo kanatti baakteeriyaan sun cell wall malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef wal horuu hin danda'u jechuudha. They prevent the bacteria from what? Reproducing. Wal horuu hin danda'u. Wal horuu hin danda'u taanaan immoo waa tokko nu gochuu hin danda'u. Maaliif maayikirooorgaanizimiin ofii ishee xiqqoodha waan taateef yoo baay'atan nu miidhu malee tokkoon ishee qaamni keenya iyyuu ni dandamata jechuudha. Yookiin immoo difeensii qaama keenya iyyuu ofirraatii riyakshinii garaagaraa uumee ofirraa dhorkuu hin danda'a yoo tokko taate jechuudha. Yoo baay'atan garuu nu miidhu waan ta'eef riipiroodakshinii isaanii sana
suppress godha yookiin immoo akka isaan waliin horre godha jechuudha. Seeloolii isaanii akka isaan oomishan gochuudha. Or even cause them to breast up. Eesuma jiru immoo kan biraa oomishachuudhaan miti. Egaa oomishachuun kan isaan barbaachisu maaliifidha? Reproduction kan isaan geggeessan koppii lamaan isaanii erga oomishatanii koppii qaama isaanii erga oomishanii boodadha. Koppii DNA isaanii, koppii saayitoopilaazimii isaanii yookiin immoo sana erga addee lamatti wal qixxeessanii boodadha waan ta'eef akka inni haaraa hin oomishamne godhu. Gara biraadhaan immoo isuma sana maal gochuu danda'u? Cause them to breast up. Seeloolii isaanii sana tarsaasanii dhoosanii akka isaan qaamni isaanii sun saaxilamu godhu jechuudha. Dhibee yookiin immoo keemikaalota qaama kee keessa jiraniif akka isaan saaxilaman godhu. Seelooliin immoo amma ta'e jabaataadha waan ta'eef pirootekshinii isaan gargaara. Kana isaan dhaabamsiisa jechuudha. Qorichi nuti gara keessaatti fudhannu akkasitiin baakteeriyaan nurraatii ittisa yookiin immoo nurraatii ajjeesa jechuudha. Some interfere with protein synthesis and thus arrest bacterial growth. Kanneen kaan immoo adeemsa ittiin antiibiyootikiin kun dhibeewwan kan nurraatii balleessuu danda'u. Protein synthesis adeemsa isaan ittiin pirootinii oomishatan isaan kana interfere godha yookiin immoo danqa jechuudha. Akka isaan pirootinii oomishan. Pirootinii oomishatan taanaan immoo seeliin tokko jiraachuu hin danda'u. Gonkumaa jiraachuu hin danda'u. Guddachuu hin danda'u. It arrests their what? Their growth. Pirootinii jiru taanaan growziin hin jiru jechuudha. Growziin hin jiru taanaan immoo wanta guddachaa hin jiru taanaan immoo it is the characteristics of what? A living thing. Because growth is the characteristics of living things. Those that stop bacteria from reproducing are said to be bacteriostatic. Egaa isaan kana addee lamatti qoonnee ilaalla. Walumaa galatti karaa isaan ittiin baakteeriyaa kan nurraatii ajjeesanii antiibiyootikii ta'anii warri baakteeriyaan akka isaan wal hin horre godhan sun maal gochuudhaan seelooliin isaanii akka inni hin oomishamne gochuudhaan yookiin immoo seelooliin isaanii akka inni breast ta'u gochuudhaan warra akkasii kun baakteeriyostaatik jedhamu jechuudha. Akka baakteeriyaa wal hin horre qaama keenya keessatti warri godhan baakteeriyostaatik jedhamu. Warri immoo walumaa galatti baakteeriyaa sana ajjeesan nurraatii warri ajjeesan meetaabolikaalii inaktiiv akka inni ta'u godhanii fiiziyoolojikaalii inaktiiv akka inni ta'u godhanii pirootiin sinteesisaa danqanii akka isaan hin jiraanne warri godhanii warri ajjeesan immoo maal jedhamu? Those that kill the bacteria are said to be bactericidal. Bactericidal jedhamaniiti waamu jechuudha. Kanaaf antiibiyootikiin qaama baakteeriyaa haalaan ittiin ajjeesuu karaa lama jechuudha. Yookiin akka isaan wal hin horre gochuudhaan yookiin immoo gonkumaa baakteeriyaan sun akka inni keessa hin jiraanne godhee ajjeesuudhaan baakteeriyostaatik yookiin immoo baakteeriyosaayidaal jenneeti keenya jechuudha. Egaa isaan kun akkamitti immoo nama miidhani? Qorichoonni nuti liqimsinu kun nu miidhu moo nu miidhani? Of course doozii isaadhaa ol fudhannee nu miidhu kun beekamaadha. Garuu doozii hakiimni tokko nu ajaje yoo fudhannee jenne nu miidhuu hin danda'an. Maaliif nu miidhuu hin danda'ani? One, we have no cell wall. Antibiotics do not damage human cells because we have no cell wall. Kan isaan irratti hojjetan seelooliin breast gochuudhaan, seelooliin akka hin oomishamne gochuudhaan jennee waan ta'eef karaa tokkoon seeloolii nuti hin qabnu waan ta'eef seeloolii keenya irratti waan hojjetan hin qaban seeloolii waan nuti hin qabneef jechuudha. Karaa biraadhaan immoo the cell structure involved in protein production in humans differ from that of bacteria. Adeemsa pirootinii qaamni keenya yookiin seeloolii keenya oomishatanii fi adeemsa ittiin pirootinii warri prokaryotic baakteeriyaan kun oomishatan adda adda garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kan keenya translationii fi transcription iddoo garaagaraatti jira. Transcription nucleus keessatti gaggeeffama. Translation immoo cytoplasm keessatti gaggeeffama. Kan isaanii garuu lamaan isaayyuu cytoplasm keessatti maaliif nucleus waan hin qabne jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan caasaalee kanaaf kan kana fakkaatanii garaagarummaa ni qaba. Protein synthesis keenya waan ta'eef gama kanaanis protein synthesis kan keenya interfere gochuu hin danda'an jechuudha. This is the fermenter. Adeemsa ittiin antibiyootikiin tokko oomishamu jechuudha. Kuni gaafa kanarraati ilaallu. So this is a fermenter. Waan isin amma asirratti waan guddaa ilaaltan kuni kun fermenterii keenyadha. We introduce penicillium and sugar is added here. As kanatti penicillium fi sugarii keenya jalqaba irratti this one is the first step. Asirratti this one is the first step. Asirratti kan ilaalla. Karaa asiinii kana gannaqna jechuudha. Maaliif maal? Penicillium. Penicillium is the fungi that can produce penicillin. Then sugar. Sugar immoo nyaata isaadha. Nyaata malee waa hojjechuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Microorganismiin kun. Then after penicillium culture containing carbohydrates and amino acids are placed in this fermenter. Inside this one we have penicillium
culture kan guddisnee culture kan goone jechuudha yookiin immoo kan baay'isnee isaan kana as keessatti naqna. As well, carbohydrates and amino acids are the nutrients for the survival of this organism. Then we have also the stream or cold water to control temperature. Temperature control ta'uudha qaba. Kanaaf bishaan qabbanaasaa asiin itti naquu danda'uudha qabna jechuudha. Karaa kana temperature as keessa jiru kana control gochuudhaaf. Maaliif temperature dhiibbaa qaba. Microorganisms ta'ee lubbu qabeeyyii kan irratti iyyuu garmalee soo ta'e sirrii miti waan isaan barbaadan ta'uudha qaba. Optimum temperature must be present. Then after as keessatti erga fermentation geggeessanii booda culture removed after fermentation. Karaa culture keenya kana irraatii baasna jechuudha. Culture keenya jechuun kan siiriyeemii keenya asiin irraatii baafna. The culture removed after fermentation. Fermentation geggeeffame booda kan inni as keessatti inni ta'u fermentation keenya. Then we have also air supply through this one. Air supply jechuun qilleensi barbaachisaatiis aerobic jechuudha adeemsa kanaan gosti fangayiin kana hojjetu kuni aerobikii barbaada waan ta'eef qilleensa galchuufii qabna kana keessa. So the bubbles provide oxygen and mix the nutrients and penicillium together. As kana keessatti bubbling uumamu oxygen as keessa jiru kana waliin maka nutrients sana wajjin akkasumas penicillium sun akkanni salphaamatti oxygen ta'e nutrients akka argatu ta'a. Karaa ishee irra keessaa kan immoo maal baafanne jechuudha. Steam or cold water outlets. Karaa asiin bishaan asiin naqne kana karaa asiin immoo keessaatii baafna yookiin immoo steamii isa afurrii hurki asiin akka inni bahu goona jechuudha. Karaa asiin akka inni bahu goona. Penicillium keenya as keessaatii calaalannee culture is removed and from the fermentation product penicillium keenya achi harkasti godhanna jechuudha. Fermentation isaan irraati miti penicillin sana arganna qoricha sana arganna antibiyootikii arganna isarraa immoo microorganismii kana immoo remove irraa goonee calalleetti irraati adda baafannee godhannaa jechuudha. This is the process by which antibiotics are produced. Again, not only these antibiotics but also some vaccines are also adapted to mass production through fermentation. Adeemsa fermentation kanaan akkuma nuti antibiyootikiin kun yookiin penicillin akka inni oomishamu akkuma kana vaaksinoota illee asirraati oomishuu hin dandeenye jechuudha. Yookiin talaalliidhaaf kan itti gargaaramnu isaan kana qorichoota talaalliif itti gargaaramnu kana microorganismii irraati oomishna jechuudha. Talaalli jechuun by the way it is the weakened form of microorganisms which is used. Qaamni keenya dursee akka inni itti qophaa'uu fi talaalli kan nuti ilaalluuf microorganismii sana dadhaboo kan ta'an weakened form kan dadhaboo ta'an or attenuated forms of these microorganisms are given to the body. Gaafa isee dadhabduu kan argu qaamni keenya reakshinii uumaa waan gara qaama keenyaatti nuti galchine suni it is antigen jedhama. Qaamni keenya immoo antibody produce godhata jechuudha. Antibodiin waan qaamni keenya ofirraa ittiin dhibee ofirraa ittisu jechuudha. Kanaaf akka inni qophaa'uu fi waan laaftuu duratti ilaannee waan jabaataan baakteeriyaan jabaataan yookiin immoo kan dhibeen qaama keenyatti kan fidu waan jabaataan tokko dhufee jedhee isa kanarratti ofirraati qaamni keenya immoo dammaqee kan ofirraati ittisuu fi vaaksiniin oomishama. Kanaaf walumaa galatti vaaksiniin maalirraa oomishama? It is from microorganisms. For example, the vaccine for Bordetella pertussis, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, and Mycobacterium tuberculosis are produced in large batch cultures. Microorganismii baay'inaan oomishnee jara kana vaaksineeshinii dhibeewwan kanaaf Bordetella pertussis kan jennuu fi Salmonella typhi kan jennuu fi Vibrio cholerae and Mycobacterium tuberculosis warra jennu kanaaf oomishne jechuudha. Isaan kanaaf oomishne namootaaf dursinee ilaalla jechuudha. Kanaaf ijoolleen daa'imman keessumaatii gisee daa'imummaa isaaniitti amma ji'a sagaliitti isaan kana guyyaa 45 irraa kaasee amma gaafa ji'a sagaliitti talaallii kana fudhachaa guddatu. Gaafa guddatan qaamni isaanii isaan warra laafuu sana loluu bareera waan ta'eef warri jajjaboo ta'anii noormaalii dhibee sana kan fiduu danda'a. Fakkeenyaaf kan ammatu fudhannee ilaalle Mycobacterium tuberculosis kan jennu dhibee ranyoo sombaa kan fidu jechuudha. Baakteeriyaa sana fidu jechuudha. Baakteeriyaan kun tuutti dhufee kana yoo duraan dursanii fudhatanii yoo ta'e qaamni isaanii ofirraatii antibodii kanaaf qopheessuu barateera waan ta'eef salphaamatti kan ofirraa ittisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ittisarratti baay'ee nu gargaaru waan ta'eef. Corynebacterium diphtheria and Clostridium tetani are propagated for the synthesis of their toxins, from which toxoids for DT or diphtheria and tetanus vaccines are produced.
Baakteeriyoonni kun lamaan isaanii koornee baakteeriyaa dipteerii kan jedhamu akkasumas kiloostridiyeem tetaanii kan jedhamu tetaanosii kan fidudha. Kiloostridiyeem tetaanii egaa addeen jiraatu biyyee keessa sibiila libidaarraa waan akkasii jiraata kunillee akkasumadha. Baay'een isaanii qorichoota kanaaf kan nu gargaaran biyyee keessaatii ilaalla jennee silaayidii keenya armaan olii irratti ilaalaa turreerra. Fungi as well as the bacteria that live in the soil are important for the production of antibiotics. Even for this again are important for vaccine production. Clostridium tetani and Corynebacterium diphtheria. Isaan kun kanaaf nu gargaaru. Isaan kana kan nuti culture goonee jennu maalirraa arganna toxin produce godhu jechuudha. Toxin summii wayii qaama isaanii irraatii kan maddisiisan qabu. Qaama isaanii kan immoo toxoid kan jedhu DT D diphtheria tetanus jechuudha. Diphtheriaadhaaf tokko dhibee diphtheriaadhaaf tokko immoo tetanisiidhaaf kan ta'u vaaksineeshinii kan nuti irraa oomishnu tooksinii isaan qaama isaanii kana keessatti produce godhan jechuudha. Kanaaf baakteeriyaa kana lamaan kan guddisnu vaaksineeshinii diphtheriaa fi vaaksineeshinii tetanusii irraatii argachuudhaaf jechuudha. This is tetanus vaccination and diphtheria vaccination. The other is the importance of this health and well-being kan jedhu keessatti baayotechnologiin kan nu gargaaru biosensors kan jedhudha. Production of biosensor is a rapidly developing area of biotechnology. Kunis fayyaa keessatti biosensor wanti jedhu kuni electronic materialidha. Electronic materialiin kun immoo detect godhanii waan lubbuu qabeeyyii keessa jiru adda baasanii dhibee maaltu nama sana keessa akka inni jiru adda baasu jechuudha. Nyaanni tokko faalamaa immoo faalamaa miti kan jedhu adda baasuu danda'a waan ta'eef this is electronics material. In this field of bioelectronics jedha fieldiin kun fiildii bioelectronics jedhu jalatti ramadama jechuudha. Biological material or organisms or their product is used and electronic materials are used. Isaan kana lamaan walitti dhufee biosensor kan jedhu kan nuuf fide bioelectronics jechuudha. Organizimoota yookiin organizimoota akkasumas immoo meeshaalee elektiroonii isaan kanatti lamaan walitti dhufee dhibee addee tokko jiru yookiin waan sakatta'uu barbaanne tokko qaama namaa keessa sakatta'anii kan namootatti himan jechuudha. Kanaaf yaalii keessatti addee guddaa qabu. Maaliif nam tokko gaafa dhukkubsatee jiru dhukkuba sana irraa fayyuudhaaf jalqaba irratti dhibeen isaa baramuudhaa qaba. Dhibee isaa kana baruu keessatti biosensors are very important. Okay? Living organisms or the enzymes or organelles are linked with electrodes. Okay? Bioelectronics kan jenneefi living organisms or their enzymes or their organs are linked with electrodes and biological reactions are converted into what? Electrical currents. Biological reaction gara kamitti jijjiira gara electrical reaction itti jijjiiree adeemsa kanaan dhibee adeemsa keessa jiru waan achi keessa jiru adda nu baasa jechuudha. Fakkeenyaaf biosensors are being developed to measure specific components in beer. Biiraa keessa qabiyyeen biiraan tokko qabu maalidha jedhee nu sakatta'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Biiraan keenya akka carraa utuu inni summaa'eeratu ta'eeti summii sana dhuguudhaan qabnu yoo summaa'eera ta'e nama irratti miidhaa ga'uu danda'a waan ta'eef kana teesti gochuu danda'uudhaan qabu jechuudha. Measure the specific components. Sirriidha moo sirrii miti qabiyyeen achi keessa jiru suni waan nuti barbaanne akka nuti barbaannetti achi keessa jira moo achi keessa hin jiru kan jedhu adda ittiin baafachuudhaaf biosensors are very important. To monitor pollutants. Nyaanni tokko faalameera moo hin faalamne jennee adda baasuudhaaf pollutantii ittiin to'achuudhaaf nu gargaara jechuudha. To detect flavor compounds in food. Dhandhamni nyaata kanaa maal fakkaata? Dhandhamni kana kan fiduu danda'e immoo maalidha kan jedhullee ittiin baruudhaaf nu gargaara waan ta'eef faayidaan isaa egaa hedduudha. Objektiivii keenya keessattis kan nuti ilaalle tokko kanadha. To list some importance of these biosensors. Kanaaf fayyaa keessatti nyaanni nuti nyaannu yoo sirriitti dhandhama gaarii si yoo hin qabaanne yookiin dhandhamni isaa immoo dhandhamni summii kan jedhu yoo qabaate waan akkasii kun dursinee beekuun barbaachisaadha waan ta'eef nyaata immoo dhandhamnee miti kan nuti nyaata poolitiriidhaa yookiin faalameedhaa kan hin faalamneedhaa kan jedhu meeshaadhaan dura ilaaluu danda'uudhaa qabna jechuudha. Kanaaf these biosensors are very important. Hin dhandhamamu jechuudha waan amma summii namni dhandhamee adda baasee sirrii miti gaarii miti jechuu hin danda'u. Meeshaadhaan dura ilaalla jechuudha. Kanaaf the biosensors are important to detect the flavor compounds in the food as well as to monitor pollutants and to measure specific components in the beer. This is the importance of biosensors.
Applications include the detection of glucose, acetic acid, glutamic acid, ethanol, and biochemical oxygen demand. Isaan kana kan amma yeroo ammaa kana kan inni itti hojiirra oolaa jiru biosensor kan jedhu kuni gluukoosii detect gochuudhaaf. Nama keessatti fakkeenyaaf fincaana namaa keessa gluukoosiin jira moo hin jiru jennee urine analysis gaafa hojjennu kun nu gargaara jechuudha. Acetic acid, glutamic acid, ethanol, and biochemical oxygen demand isaan kun kan ittiin sakattaamaa jiran biosensorota kanaan jechuudha. In addition, the application of the biosensor to measure cephalosporin, nicotinic acid, and several B vitamins has been described. Vitaminoota isaan kun cephalosporin, nicotinic acid, and several B vitamins warri jennu kun vitaminoonni kun nyaata keenya keessa jiru moo hin jiran jennee kan ittiin adda baafachuu dandeenyu tooftaa kanaa jechuudha. Biosensors jechuudha. Recently, biosensors have been developed using immunochemical based detection system. Egaa fooyya'aa adeemu waan ta'eef adeemsittiin kun oomishamu biosensoriin keenya ittiin oomishamu fooyya'aa adeemu. Kanaaf yeroo ammaa kana immunochemical based detection system uses the developed biosensor mechanism. These new biosensors will detect pathogens, herbicides, toxins, proteins, and DNA. In akkas immunochemical based detection system kan jennu immoo wantoota organizimoota dhibee fidan herbicide warra ta'an yookiin immoo aramaa warra balleessan tooksinii garaagaraa yookiin immoo summii garaagaraa pirootinii DNA isaan kanatti sakatta'uudhaaf nu gargaara. Iddee nuti barbaanne keessa bakka nuti barbaanne keessa DNA jira waan jiru pirootinii jira waan jiru paatogeniin jiru waan jiran warra dhibee fidan herbicide kun jira waan jiru lafa kanarra toksiniin as keessa jira moo hin jiru nyaata kana keessa kan jedhu adda baasuudhaaf nu gargaara jechuudha. So biosensors are very important. Very important. Many of these biosensors are based on the use of streptobiotin recognition system. Egaa baay'een isaanii isaan kun warra ammaa armaan olitti ilaalle kun streptobiotin recognition system kan jedhu teknooloojii kana itti fayyadamaniiti kan isaan nu gargaaran jechuudha. Example, a handheld aflatoxin detection system is a device for use in monitoring food quality that uses this approach, food quality. A handheld aflatoxin detection system jechuun harkatti baatamti aflatoxiniin nyaata keessa jira moo hin jiru jedhee quality nyaata keenyaa sana sakatta'uudhaaf kan itti gargaaramu jechuudha. Meeshaa elektirooniksiidha harkumatti baatamti garuu nyaata keenya sana keessa aflatoxiniin jira moo hin jiru. Aflatoxiniin kan fangayiidhaan produce kan ta'udha. Nama ajjeesuu kan danda'u summii guddaadha jechuudha. Kanaaf nyaata keenyatti kun dabalamee nu ajjeesa waan ta'eef jira moo hin jiru kan jedhu ittiin adda baasuudhaaf nu gargaara nyaata keenya irraa jechuudha. So the quality of the food means the health of our body. Kanaaf fayyaa keessatti nu gargaara kan jedhamu jechuudha. Waa'ee fayyaa keenyaati. Nyaata fayyaalessa gaafa nyaannu fayyaa buleessa taana. Nyaata fayyaa hin qabne fi fayyaalessa kan hin taane yoo nyaanne immoo maal ta'a? Dhukkubsachuu sanarra darbee immoo du'uu dandeenya waan ta'eef kanaaf waa'ee fayyaa keenyaaf gatii guddaa qabu jechuudha biosensorii. This automated meaning this kan jedhu eenyudha? Handheld aflatoxin detection system. This automated unit based on a new column based immunoaffinity for fluorometric procedure can be used for 100 measures before being recharged. Biosensorii keenya kuni utuu recharge hin ta'in amma 100tti measurement akkasii kan ittiin fudhachuu dandeenya elektirooniksiidha waan ta'eef the unit can detect from 0.1 to 50 parts per billion of aflatoxins in a 1 ml sample in less than 2 minutes. Daqiiqaa lamaa gaditti achi keessa kan jiru kana toksinii achi keessa kan jiru kana 0.1 to 50 parts per billion baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee aflatoxinii xiqqoo kan taate kana sakatta'uu danda'a jechuudha. Saampilii 1 ml saampilii fudhannee achi keessatti daqiiqaa lama tun guutiin amma ishee kanallee kan xiqqaatu jechuudha. 0.1 jechuun baay'ee xiqqoodha parts per billion. 50 also xiqqoodha kunis baay'ee xiqqoo kan taate kan sakatta'uu danda'a jechuudha. Rapid advances in biosensor technology include improvements in the stability, durability, portability, and sensitivity of these units. Amma gara fuulduraatti maaltu hojjetamaa jira? Biosensoroonni keenya kuni stable akka isaan ta'anii safarri isaan nuuf kennan yeroo hundumaa stable kan ta'e kan olii gadi hin raafamne jechuudha. Waan isaan nuuf kennan, rizaaltii isaan nuuf kennan, meejarii isaan nuuf kennan
durability kan qaban yeroo dheeraa kan turuu danda'an. Portable kan ta'an bakka bakkatti kan nuti baannee deemuu dandeenya. Sensitive kan ta'an waan xiqqoo isheetti sensitive amma aflatoxin detection system kan jennu kun 0.1 itti baay'ee sensitive jechuudha. Warra akkasitti baay'ee waan xiqqootti sensitive kan ta'an waan akkasii oomishuu irratti kan xiyyeeffatedha waan ta'eef biosensor development or technology is nowadays it is more advanced baay'ee guddachaa kan jiru jechuudha. Fayyaa keessatti gahee guddaa qabu waan ta'eef. Microorganisms and the metabolites such as glucose can be measured by using biosensors. Thus meeting critical needs to modern medicine. Kanaaf glucosiin qaama keenya keessatti gahee guddaa qaba. Kan biraatii annisaa argannudha waan ta'eef jechuudha. Fincaan keenya keessa jiraachuudhaan qabu. Yoo fincaan keessa jiraate rakkoon qaama keenya keessa jira jechuudha. Kan ittiin detect gochuuf hin gargaara. Hammi glukoosii dhiiga keenya keessa jiraatu to'atamaadha. Measured kan ta'edha. Sanaa ol ta'uudhaan qabu, sanaa gadis ta'uudhaan qabu. Diyaabeetika kan taane yookiin immoo hyperglycemia or hypoglycemia kan taane isaan kun lamaan isaaniiyyuu baay'ee to'atamuu danda'uudhaan qabu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo baayosensariin baay'ee nu gargaaru. Walumaa galatti glukoosii measure gochuudhaan. This can meet the critical needs of modern medicine. Modern medicine isaan kan irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf biosensor as well as antibiotic production and vaccine production is the importance of biotechnology or the application of biotechnology in the field of this health. Another is forensic science. Forensic biologists inspect crime scenes to examine potential source of evidence using the blood, saliva, hair, and then they analyze the specimen in laboratory, focusing on the DNA. Focusing guddaa kan isaan laatan laboratorii keessatti adeemsi kun kan hojjetamu DNA sana ilaalu jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko yoo nama kan biraa ajjeesee jedhee namni sun gaafa inni du'u yoo dhiigseera ta'e dhiigni sun immoo uffata isaarra yookiin kophee isaarra yoo inni bu'ee jedhe namni kun immoo yoo shakkamaa ta'e nama kanarraatii dhiiga isaa fudhatanii nama isa du'e sana immoo dhiiga isaa fudhatanii kophee namicha isa ajjeesee kanarraa yookiin uffata isaarra dhiiga sana fudhatanii dhiiga kana lamaan isaanii wal bira kompeerin kontiraast godhu. Kanaaf namni dhiigni fudhatame kun dhiigni uffata namicha isa ajjeesee kanarraa fudhatamee fi dhiigni namicha isa du'e irraa fudhatame kun DNA isaa ilaalamee yoo DNA isaanii kun sirriitti yoo kan wal fakkaatu ta'e namichi dhiigni huccuu isaarratti yookiin kophee isaarratti argame kun yookiin isatu ajjeese yookiin immoo gaafa namni sun du'u bira jira jechuudha. So this is what? Forensic science. Forensic science kana gargaarama jechuudha. Kanaaf kuni ragaa dhugaadha, ragaa guddaadha. Ragaa kan namaa caalaayyuu ragaa kan keemikaalii or wantoota baayoloojikaalii kan fayyadamne kun it is very important and reliable. Baay'ee amansiisaa jechuudha. Additionally, fingerprints are also important tools to investigate crime and determine the paternity case of a child. Fingerprint kan jennu gosa lama jiru. Genetic fingerprinting fi normal fingerprinting kan nuti quba keenya irratti qabnu kun addaddummaa qabu. Asirratti kan nuti dubbataa jirru genetic fingerprintingidha. Genetic fingerprintingin adeemsa mataa isaatiin kan hojjetamu ta'ee inni kunis wal bira qabamee ilaalama jechuudha. Kan nama lama gonkumaa tokko miti namni hundumtuu fingerprintii mataa isaa qaba. Waan ta'eef at least kan walitti dhiyaatu garuu kan warra firootaa ta'an walitti dhiyaata. Walitti dhiyeenya isaanii kana ilaallee firooma isaanii kana ilaallee jechuudha. Kanaaf mucaan tokko abbaan isaa eenyudha jennee adda baasuudhaaf itti ni gargaarama adeemsa kanaanii. Akkasumas immoo wanjala hojjetame tokko yakka hojjetame tokkos ittiin adda baasuudhaaf ni gargaara jechuudha. This is because each individual has unique fingerprints that do not change throughout the life. Each individual. Namni tokkoon nama fingerprintii mataa isaa qaba waan ta'eef sana ittiin adda baasuu dandeenya jechuudha. Forensic biologists write up their findings in the technical reports and are called upon to testify in court. Biologistoonni kun forensic biologists warri jennu kun laaboraatoorii keessatti waan isaaniif laatame saampilii isaaniif laatame sana qo'annoo isaa gaggeessanii kan fageenya erga gaggeessanii booda mana murtii dhaqanii mana murtiitti immoo riippoortii isaanii kana dhiyeessanii ragaa ba'u jechuudha. They testify in the court. Waamamanii maal argattan odeeffannoon keessan maal fakkaata? Forensic resultiin keessan maal fakkaata kan jedhu isa kana. Namoonni kun adda baasanii gabaasa mana murtii dhiyeessu manni murtii isaan dhaabatee murtoo kenna jechuudha. These days, bioinformatics is widely accepted in the field of forensic science because it gives quite reliable, okay, the most important word,
quite reliable evidence regarding a particular crime scene. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti bioinformatics kan jennu keessatti ramadama. Forensic science. Forensic science kan jennu kun DNA dha. Genomics, proteomics and system biology kan jedhu of jalaa qaba. Bioinformatics fiildii kan sadarkaa of jalaati qaba. Kun egaa waa'ee genomics dha jechuudha. Genomics jechuun DNA irratti xiyyeeffatee kan hojjetu. They are focusing on what? Focusing on the DNA analysis. Kanaaf ragaan achirra argamu maal jechuudha? It is quite reliable evidence. Waa'ee wanjalli taatee wanjalli tokko sirriitti gadi qabatamaadhaan nutti himuudhaaf waan dhugaa isaa lafa kaa'uudhaaf inni kun baay'ee filatamaadha jechuudha. Kan amma kanaa gahu jiru. Mee haa ilaallu kana. This one is figure 19. PCR as forensic science tools. PCR jechuun polymerase chain reaction jechuudha. PCR jechuun polymerase chain reaction. Maaliif gargaarti meeshaan kuni DNA xiqqoo ishee arganne DNA baay'isuudhaan nu gargaarti jechuudha. To make more copies of DNA. Amma uffata namichaa irraati waan sira kaasan sana yookiin immoo kophee isaa irraa kan nuti arganne xiqqoodha ta'uu dandeessi. Ishee kan immoo koppii goonee baay'isna jechuudha. Maaliif PCR maashiniidhaan jechuudha. Then mee namoota kanaa ilaallu. Namoota afur asirraati argannaa DNA namoota afurii kanaa forensic science hojjetee lafa kaa'eera akkasitiin. This one is forensic sample F. Sampling keenya F irra kan jiru kanadha. Individual C, individual B, individual A namoota sadii jiru. Suspectidha jechuudha. Isaan kun sadan isaanii shakkamtoota jechuudha. Shakkamtoota kana keessaatii eenyutu kan F wajjin wal fakkaata? Mee sarara sadii diimaa kana ilaalaa. Sarara diimaa kana ilaalaa. Bakka inni itti gabaabbatu, bakka inni itti dheeratu. Sarara ishee gidduu kana jirtus ilaalaa. Ishee gidduu kana jirtus ilaalaa. Eenyu wajjin wal fakkaatu? So kana gaafa wajjiniin wal bira compare and contrast goonu B irra kan jiru kunii fi B irra kan jiru kunii fi F irra kan jiru baay'ee wal fakkaata mee ilaalaa. Inni jalqaba as kanatti isheen kun gabaabduudha. Isheen kunis immoo gabaabduudha. As kanatti inni kun dheeraadha. Dheeraadha sunis kanatti inni kun dheeraadha. Asittis kun dheeraadha. As kana gaafa ilaallu isheen kun xiqqoodha. Asillee kun xiqqoodha. Asis xiqqoo ishee garraan caalti garuu xiqqoodha. Asis xiqqoodha. As kanatti jabaadha. Dheeraadha kunis kana gaafa ilaallu as kana kun dheeraadha. Kunis immoo ammas dheeraadha garuu hin caala isa garraa kana. Ansa kanas akkasuma hin caala. Therefore B individual B baay'ee nama kana wajjin walitti dhiyeenya guddaa qabu jechuudha. Kan namicha kanaaf dhiigni namicha kanaaf dhiigni F-dhaa fi inni saampilii keenya fuudhamedha. Kan nama saduu ta'uu danda'a. Jarri kun immoo warra shakkamanii qabamanii ta'uu danda'u. Warra shakkaman keessaa shakkamtoota kana keessaa B'n baay'ee shakkamaa guddaadha waan ta'eef qorannoon dabalataa irratti gaggeeffame murtoo isaa argachuu qaba jechuudha. So when examining the variability at 5 to 10 different variable number of tandem repeats VNTR isaan manisinti agarsiise kana jechuudha. Roga warra kana jechuudha. Isaan kun roga kana maal jenna? Variable repeats of tandem repeat jechuudha. Variable number of tandem repeats isaan kanadha. Loosai. The odds that two random individuals would share the same genetic pattern by chance can be approximately 1 in 10 billion. Akka carraa namoonni lama kan isaan tokko ta'uu danda'anii nama biiliyoona 10 keessaatii yoo baay'atee nama tokkotu nama lamatu wal fakkaata jechuudha. Nama biiliyoona 10 keessa kanaaf namni hunduu kan mataa isaa danda'ee qaba jechuudha. Paaterni ishee qaba. Paaterni kana namni hundumtuu adda addaa qaba jechuudha. Kanaaf F fi B'n at least tokkorraa fuudhamuu isaanii kan jedhu irratti nutti agarsiisa. In the case shown here, individuals A and C can be eliminated from further inquiries, whereas individual B remains a clear suspect. Bakka shakkamaa cimaadha jechuudha B. Kanaaf warra kamiin galaa jenna? A dhaa C dhaan galaa jenna. Individual A and C warra kana jechuudha. A fi A keenyaa fi C keenya maal ta'uudhaa qabu? Galuudhaa qabu isaan kun. Kunis galuudhaa qabu. B'n garuu achumatti hafee qoratamuu danda'uudhaa qaba. Because he is a clear suspect. A similar approach is now routinely used for paternity testing. The gel electrophoresis results of two suspected paternity is given below. Amma yeroo tokko haati nama deesse ni beekamti. Abbaan nama deesse garuu yeroo tokko hin beekamu ta'a. Yookiin immoo gaa'ilaan alatti mucaan dhalachuu dandeessi. Yeroo kanatti abbaan mucaa sana lakkanii mucaa kana hin godhanne hin dhalchine jechuu danda'a. Haati immoo beekti waan ta'eef yookiin namoota lama sadii wajjin quunnamtii gaggeessitee ta'uu danda'a hin beekamu. Kanaaf namoota kana shakkaa abaluu shakkaa kanaaf dhiigni isaanii kun naafaa qoratamu DNA isaanii jechuu dandeessi jechuudha. Haati sun yeroo kanatti kan mucaa sanaa fi kan abbaa sanaa wal bira qabanii ilaalu. Walitti hin dhiyaata waan ta'eef kan abbaaf kan mucaa.
Mee akka armaan gadiitti kanatti ilaallu. DNA of the victim kan mucaa kanadha. Asirratti arginu kana. This one is DNA of the victim. Shakkamtoonni immoo DNA of suspect 1, DNA of suspect 2 kan jennu isaan kana jechuudha. This one is 1 and this one is 2. This one is 2. Kanaaf as kanatti gaafa ilaallu mee ilaala toora isaanii kana ilaalla. Toorri isheen kuni qixa kana homtuu hin jiru, qixa kana waa jira. As qixa kanaan homtuu hin jiru bal'aadha kuni. As qixa kana immoo waa jira. As kanas kana gidduu bal'aadha waan jiru. Qixa ishee kana isheen kun jirti. Qixa ishee kana ammas isheen kun jirti. Kun gara oliitti hafee waan ta'eef gidduu jara kana lamaaniitti hin qabu jechuudha. Kanaaf kan hammatu sararree qixa isaa gidduu jara kanaatti dhufa malee isaan ittiin dhufu waan ta'eef kana miti. Qixa kanaadhaan hammatu sararree qixa kanaadhaantu sararaa deemnee kan nuti argannu ishee kan arganna jechuudha. Ishee kan arganna jechuudha. Walitti dhufti yaadu kun. Asiin kun lama qaba, asiin lama kan qabu hin jiru. Ammas qixa kanaadhaan hammatu sararree qixa kanaatu sararree kan arganna. Walitti dhufa jechuudha. Qixa kanaatu sararree kan arganna. Qixa kanaatu sararree kan arganna. Qixa kanaatu ilaallee kan arganna. Walitti dhufa hojii kun jechuudha. Kanaaf abbaan mucaa kanaa hin jira this suspect 2. Abbaan mucaa kana kana jechuudha. Therefore PCR in forensic application, therefore the suspect person is DNA of suspect 2. This one. Suspect 2 is the father of the baby. Mucaa kanaaf abbaan isaa isa qalama argaadee yookiin immoo greenii dibame kan jechuudha. It's all about the application of biotechnology with regards to health and well-being. The next one is application in the biomining. Biomining jechuun maal jechuudha? Maayikirooorgaanizimoota gargaaramne meetaalota garaagaraa boolla keessaatii qotannee baafachuu jechuudha. Microbiological mining jenna adeemsa kana maaliif maayikirooorgaanizimiitti gargaaramna waan ta'eef. Or their product is used. Microbiological mining is used to extract minerals from less concentrated. If it is more concentrated, adeemsa kana baay'ee isaa barbaadu nu garuu less concentrated bakka meetaalonni keenya baay'inaan hin jirre yoo ta'e garuu adeemsa kanatti gargaaramnatti fayyadamna jechuudha. Biohydrometallurgy is a new discipline which uses microorganisms to extract metal from ores. Biohydrometallurgy kan jennu fiildiidha. Fiildiin kun microorganismii fayyadamee meetaalota boolla keessaatii qotee baasuudhaaf kan nu gargaaru kan qayyabatu jechuudha. Fiildii akkasiiti. Copper and other metals. Copper and other metals originally were thought to be leached from the waste of ore crushing as a result of inorganic chemical reactions such as those reactions used to extract metals from the ore. Copper is haa ta'u meetaalonni warri kaan jalqaba irratti waste of ore bakka duraan isaan ba'aa turanii warshaa isaan yookiin immoo boolla isaan keessaa ba'aa turan isaan keessaatii dhiqamanii gara addee ta'etti faffaca'anii jiraatu jechuudha. As a result of this ore crushing or of waste, inorganic chemical reaction. Inorganic chemical reaction, microorganismiin kun reaction gaggeessanii gara ta'etti ni fuudhu ni jiraata jechuudha. Iddoo isaan irraatii immoo extract kan ittiin godhachuu dandeenyu adeemsa kanaatiin. It was then discovered that this leaching is due to the reaction of thiobacillus peroxidans. Leaching kun dhiqamuun kopparii kanaas haa ta'u meetaalota warra kaanii sababa maaliitii reakshinii thiobacillus peroxidans kan jedhu kana sababa inni gaggeesse jechuudha. Gaafa nuti oorii sana keessaatii noormaalii gaafa nuti baasnu maayikirooorgaanizimiituun gargaaramne isaan kun immoo reakshinii garaagaraa gaggeessanii liich dakkanii ta'u gara biyyeetti kan dabalamu godhu. Isaan kana immoo deebisnee extract gochuudhaaf reakshinii kana nu gargaara waan ta'eef thiobacillus peroxidans is very important. This chemolithotrophic acidophilic bacterium lives by oxidizing sulfur. Chemolithotrophic gaafa jennu isaan kun adeemsa isaan ittiin nyaata argatanidha. Kana gara fuulduraa keessa boqonnaa lama keessatti ni ilaalla waan ta'eef yeroo sana sirriitti hordofaa isin jechuun barbaada. They are living by oxidizing sulfur. Sulfur oxidize gochuudhaan energy or electron argatu. That binds copper, zinc, lead and uranium into their
respective sulfide minerals with a resultant release of the pure metal. Amma isaan kan isaan barbaadan nyaata mataa isaanii qopheeffachuudhaaf. Liitoo gaafa jennu rock jechuudha. Inorgaanic kan ta'e irraati electron source isaanii argatu. Isaan kan irraati electron source isaan barbaachisaa waan ta'eef. And they are chemo gaafa jennu keemikaalee malee footoo yookiin laayitii irraa argatu miti keemikaal breakdown irraa argatu jechuudha. Chemolithotropic inorgaanic kan ta'an kanarraati nyaata mataa isaanii enerjii mataa isaanii argatanii kan isaan ittiin jiraatan inorganic breakdown of this compound is jechuudha. Gaafa kana caccabsan immoo zinkii sana qofaatti addaan nu baasu, kopparii qofaatti addaan nu baasu, and lead as well as uranium warra jennu kan qofaatti addaan baasanii sulfide mineraalii irraati qofaatti addaan baasanii sulfarii qofaatti addaan baasanii nuti immoo kan nuti barbaadnu isa kanadha. Isaan kan isaan barbaadan elektiroonidha, kaarboonidha, enerjii isaan barbaadanii sana keessaatti isaan fudhatu nuti garuu meetaalii keenya keessatti adeemsa kanaan arganna jechuudha. This is said to be biomining. Kanaaf maayikroorgaanizimiitti gargaaramne meetaalota garaagaraa, sibiilota garaagaraa lafa keessaa baafachuun ni danda'ama jechuudha. Copper in low grade ores is often present as copper sulfide. Copper sulfide adeemsa keessaa inni darbu keessaa tokko copper sulfideetii gara copperii fi sulfateetti jijjiiramu jechuudha. When acidic water is sprayed on such ore, because thiobacillus oxidans is what? It is acidophilic jennee waan ta'eef jechuudha. Acidophilic bacteria waan ta'eef. It obtains energy as it uses oxygen from the atmosphere to oxidize the sulfur atoms into sulfide ores to sulfate. Kanaaf copper sulfate keenya copper sulfate or copper sulfide keenya tokko akkasiin fudhanne kan gara maalitti jijjiiru jechuudha. Kan nuti barbaadnu copperiidha. Copper plus oxygenii multi gargaaramu plus oxygenii qilleensa keessaa itti gargaaramu jenneerra gara maalitti jijjiiru gara sulfateetti jijjiiru kan immoo SO4 itti jijjiiru jechuudha. Kan itti jijjiiru nuti kan barbaadnu copperitti kan barbaadna jarri immoo kan isaan barbaadan energy asirraatii argatu jechuudha. They need what? They need obtain energy from the breakdown of this copper sulfide. The bacterium doesn't use the copper. It merely converts it to a water-soluble form that can be retrieved and used by humans. Kanaaf inni kan inni barbaadu copper hin barbaadu akkuma sila jennee kan inni barbaadu enerjii sana barbaada waan ta'eef gara water-soluble kan ta'etti jijjiira achi keessatti immoo extract godhachuu dandeenya jechuudha. Thiobacillus oxidans also releases iron from iron sulfide akkuma copper sulfide jenne kana iron sulfide kana by the same process iron keenya sanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Combination of thioperoxidans and thioxidans degrade some copper and iron ores more rapidly than either does alone. Qofa isaaniitti kan godhan caala bacterium Thiobacillus oxidans and Thiobacillus thioxidans warra jennu lama ta'anii they can degrade copper and iron ores. Boolla jara kana qabatee jiru, biyyee jara kana qabatee jiru degrade gochuu danda'u yookiin immoo caccabsanii keessaatii ironii fi copperii akkamitti argatu gochuu danda'u jechuudha. Leptospiridium oxidans and Thiobacillus organoparus together degrade pyrites, iron sulfide, pyrites and chalcopyrites. That is copper, iron and S2. Although neither organism can degrade the minerals alone. Yoo lama ta'an malee jara kana degrade gochuu hin danda'an jechuudha. Bakteeriyaan maqaan isaanii Leptospiridium oxidans and Thiobacillus organoparus jedhamu kun lama ta'anii wal faana ta'anii pyrites degrade gochuu danda'u. Ironii fi sulfarii kan adda baasanii ironii nu laachuu danda'u sulfarii qofaatti baasanii jechuudha. Chalcopyrite kan jennu keessaa immoo kopparii fi maal nu laatu ironii nu laachuu danda'u jechuudha. Lamaan isaanii walitti garuu qofa ta'an lama tokko hin danda'an jechuudha. Other bacteria can be used to mine uranium and bacteria may eventually be used to remove arsenic, lead, zinc, cobalt and gold. Kanaaf kopparii bicha miti, ironii qofa bicha miti. They can also important to mine uranium, which is very precious one. And also arsenic, lead, warra jedhaman, zinc, cobalt and gold lafa keessaatti ittiin baafachuudhaan maayikroorgaanizimiitti gargaaramanii nu gargaaru jechuudha. However, late pure mining companies are actually using microbes in their processing. Garuu yeroo ammaa kana
gara kanaatti namoonni baay'een kaampaaniin baay'een hin galan jechuudha. Gara fuulduraatti garuu baay'een galuu danda'a. Gara fuulduraatti kaampaaniin baay'een adeemsa kanaan itti fayyadamee baayoomaayiniingiidhaan meetaalota kana ekstiraakti gochuu hin danda'a jechuudha. Ammaaf garuu almost jiras waan ta'eef sanaan tun ta'in adeemsuma kana dura baratameen kan maayining ta'aa jiru. Gara fuulduraatti garuu it is by biomining that's studied under the field of biohydrometallurgy. Isaan kanaan itti deemuudhaan namoonni ekstiraakshii isaanii kana dabalachuu ni danda'u jechuudha. Egaan barattoota barnoota keenya guyyaa irraa kan yookiin paartii 3 asirratti xumurra irraa paartii 4 isa taanuun what is the application of biotechnology in the environment. Environment keessatti immoo maal nu gargaaru kan jedhu ni baranna jechuudha. Adeemsa keenya guyyaa irraa barnoota hedduu akkasiin argattan abdii nan godha. Egaa warri chaanalii keenya kanaa fi abdii akaadaamiidhaaf warri haaraa taatan subscribe gochuu dagatinaa. Warreen immoo maatii taatan viidiyoo isaa share laayik gochuudhaan barattoota biroo bira akka nu geessan isiniin jennaa. Nagaadhaan nuuf tura. Learn smart, shine bright.